Tokko akkam jirtu namni viidiyoo kana agartan kamillee telegiraamiin fayyadama. Telegiraamiin faayidaa guddaa nuu qaba. Waa'ee telegiraamii kana baay'ee irra deddeebi'ee dubbadheen jira duraan. Ammas immoo irra deebi'ee isin hima. Telegiraamiin faayidaa guddaa qaba. Seetingiilee telegiraamii hedduu isin agarsiisee fixuun tokkotti viidiyoo tokkotti hin dhumu waan ta'e jennaan har'a garuu telegiraamiin erga waan haaraa fidee dhiheenya eegale. Faayidaa telegiraamii bakka hedduutu jira. Dookumentii keessa dhoskachuu fi wanna garaagaraa keessa dhoskattan keessa duraan lakkoobsicha miti amma garuu seera haaraa fidee jira. Ani dhiyeenyumaan arge. Mee etuu viidiyoo hin dheeressin gama barumsaa isin dabarsa. Namoonni telegiraam tarii hin fayyadamne telegiraamii akka jirtan nutti fayyadama. Faayidaa guddaa fi wanna waggaa dheeraa nuuf qabachuu danda'a telegiraamiin. Akkam jirtu hordoftoota Yooshaa fi namoonni yoo chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Qaxxeetumaan gala telegiraamii gorra. Sambooda tuqaa sadi gaaraa tuqna. Na hubadha. Seetingii keessaan isin agarsiisa. Asirratti wanti isin agarsiisuu qabu duraan dursaa ankiyyaa akkuma argaa jirtanu telegiraamii lamaan fayyadama. Lama buufachuun an barbaadu tokkumatti jechuudha. Tarii warri kana hin beekne jechuudha. Waggaa keessa galtanii akkanatti isiniif fidamiti telegiraamiin xiyya itti qabe kana yeroo tokkoof akka gacuqaastanii telegiraamii hanga fayyadamaa jirtanuu fi asirratti akkaawunti jechuu isinii fida. Wannan isin agarsiisuu dhufe waa biraati. Garuu jedduudhumaan wanna kana isin agarsiisa. Wanna natti tole isin agarsiisa. Amma telegiraamii kiyya isa olii kana isa 240 jedhu kana yoon akkana tuqe qaxxetaan sana keessan gala jechuudha. Ishee ittaansuudhaan amma sarara sadaan kanaan tuqa kunoo isa gadee isa 33 qabu Yooshaa fi kana yoon tuqe akkanatti kanatti nagasha jechuudha. Ishee telegiraamii kan biraa dabalachuun barbaade immoo aadaa akkaawuntii seettu kana hoggan tuqe kunoo asirratti maqaa kee biyya kee keessa jirtuuf lakkoobsa kee guuteedha. Asirratti biyya keessa jirtan barbaadanii Saudi Arabiyaa ta'e Ameerikaa ta'e bakka fetanitti guutanii asiin lakkoobsa itti guutanii kana booda banattanii qaxxetaa asirratti kunoo 3-4 isinii guuta. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa dhiifama naaf godha. Karaa biraan kute wanna haaraa amma dhufe seeting mallattoo hedduu jirti daka isi akkas cuqaaftanii sambooda akkas harkiftanii kana keessa wanni hedduu osoo jiru an privacy and security kana isin agarsiisa. And security kana fakkeenyaaf asirratti chat setting hedduu jirti meeqoya. Chat setting kana bira gad dabarfattanii security mallattoo qulfii kana akka cuqaaftanii asitti wanni hedduun online cufachuu dandeessu. Bakka asirratti wanna hedduutu jira jechuudha. Voice intanaa dhufullee wanna adda addaa jiraan garuu wanna muraasan isin agarsiisa akkeessa. Kana keessa wanna hedduu jira. Tarii namoonni muuxannoo isaa qabdanu keessa deemtanii na caalaatti beekuu dandeessan sirreeffachuu dandeessu namoonni sirreeffachuu dandeessan namoota hin dandeenyeef. Asirratti tokkoffaa namni hateef hin hanne asirratti device kana yoo xuxxanii Samsung Galaxy A12 A22 keessa jira Android telegiraamiidha. Kunoo biyya keessa jiru wajjin online irra kan jiru hima biyyan keessa jiru immoo nan dhoske. Kanaafuu of duuba deebinee amma wanti isin agarsiisu kunoo lock security isii kana fakkeenyaaf bakka akka cufattanu jechuudha. Fakkeenyaaf isii kana yoo tuqne asirratti enable seetu kana yoo tuqne asirratti cufachuu dandeessu qulfiidha jechuudha. Furaa arfansi qofa. Angaruu isa olii kanan isin agarsiisaan. Isin agarsiisaa kunoo verificationii kana yoo akkas cuqaaftanii mallattoo qulfii isinii fida. Bareecha asirratti na hubadha. Asirratti step verificationii kana asirratti wagga tokkoof bakka paaspoorteetutti create paaspoorteedha. Create paaspoortii jedhu kana fakkeenyaaf ishee mee asirratti maaliin jedha? Mee wannuma tokko haa jedhu ishee riyoo haa jedhu ishee. Ishii kana rukuttanii yoo hajedhu bakka fakkeenyaaf quxurii itti dabaltanii fakkeenyaaf yeroo waa fayyadamtan quxuriidhaa fi qubii kanatti dabaladhaa. Fakkeenyaaf amma guuteeran jedha isii xiyyatti kana rukuta paaspoortii irra deebi'i jedha. Yoo hin yaadanne mallattoo kana xuxxanii of duuba deebitanii amma riyoo 1-2-3 jedhee achi keetan kana 2 guuttadhee miti ishee. Yoo diimaanatti bobeessa oo sirrii hin taane fakkeenyaaf sirrii guutuun isaa hammame Riyoo akkanis asirratti isinitti mul'isuu hin danda'u fakkeenyaaf mee next godha hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu sirrii guutuun qaba. Isinii galeera miti yoo inni isin dide jechuudha sirrii ta'uu qaba. Dhiifama namatu narratti dawwala. Hubattanii sirrii ta'uu qaba. Riyoo 1-3-2 yoo amma fudhateera jechuudha. Asirratti garuu skip gootan isin.
Skip gizee si gootanii iimeelii keessan yookiin email recovery isin gaafata. Wanna rakkoon tokko yoo uumame irratti isinii ergamu. Fakkeenyaaf amma ani iimeeluma wayiin gashaa. Akkuma argaa jirtan iimeelii galcheen jiraan. Iimeelii kiyyaan dhoske malee galcheen jira. Mee xiyya kanatti habuun uga. Akkuma argaa jirtan fudhataa jira obsa. Garuu asirratti yoo dhiiftanillee skip gootanii dabarfachuu hin dandeessani. Fakkeenyaaf skip yoo gootanii kunoo cancel yoo gootanii fakkeenyaaf skip yenna diimaa haa tuqnu deebi'uu ni dandeessani. Amma immoo garuu obsaan eegaa. Akkuma argaa jirtanu kunoo koodii na gaafata. Two step verification kana complete kanarratti akka naa dhufuuf na eegaa amma dhaqeen fideeru. Isa immoo eessaa finnaa yoo naan jettanii fakkeenyaaf asitti bakka Gmail yookaan bakka Gmail keessan bakka ergaan itti isinii dhufu kunoo emmii guddaa kana keessa galchitanii fakkeenyaaf akkana gacuuqaastanii waggaa tokko kunoo koodiin naa dhufee jira jechuudha. Telegiraamarraa koodiin naa dhufee jira kan telegiraamaa karaa inboxiitiin naa dhufee jira. Akkuma argaa jirtanuu kaampaaniin naa erganii waggaa tokko akkana gadi qabeetan koppii godhadha kunoo. Koppii godhadheera lakkoofsa meeqa 1 2 3 4 lakkoofsa firii 6. Akkuma argaa jirtanu koodii kiyya itti naqeennaan fudhatee jira. Isinii galee koodii kiyya itti naqeennaan fudhatee jira jechuudha. Forget passport yoo paaspoortii isaa hin beekne yoo paaspoortii isaa beektan immoo mee amma isin agarsiisa. Amma guutumaan guututti paaspoortii kiyya fudhatee jira jechuudha. Paaspoortii kiyya fudhatee jira. Change recover email jedha. Change passport asatti jijjiirrachuus hin dandeessanii. New passport haaraa akka gashuu dandeessanii bakka asirratti wanna hundaa isiniif sirreessee jira. Mee kabajamtoota hordoftoota kiyya gama duubaa deebi'een isin agarsiisame. Telegiraamiin akkuma kana miiseejii achumaan isinii ergu kaampaaniin kunoo akkuma argaa jirtan miiseejiin naa dhufee jira. Kana booda telegiraamiin kiyya badeeraa hin jiru lakkoofsaan iimeelii akkuma feetanitti jijjiirrachuu hidhachuu dandeessanii jechuudha. Kunoo mallattoon ofiisilaa ka'eera asirratti iimeelii kiyyaan banadheen jira telegiraamii. Yoo akkii baduu hin danda'u yoo badeellee iimeelii kiyyaan deeffachuu hin danda'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya asumaan karaa onlaayinii yoon isin agarsiisu jedhe onlaayinii cufachuudhaaf kunoo asirra yoggaa cuqaastanii kunoo asirratti isa olirra jiru miti isin jiddu lamaan kana yookaan nama aadii isin godhate qofa amma macarrashumaan onlaayinii guutummaatti bahuuf isi gadi irraan godhatanii ana amma onlaayinii namni arguu hin danda'u raayitii sigaaraa xuxxanii okkeetti gootanii nagaatti onlaayinii irratti namni isin arguu hin danda'u seentanii gizee seentanii namni hin beeku gizee baatanii namni hin seenu ana amma daataa waan cufee jiruu fi barbaadaa jira malee akkaanti onlaayinii cufachuu hin dandeessanii obboleewwan kiyya. Inni gara biraa egaa hordoftoota kiyya barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Akkeessaa sitingilee hedduu yeroo biraan isin agarsiisa inshaallahu rabbuna. Barumsa har'aa kana fakkaata. Haaraawwan yoo jiraatan subscribe godhaatii gaafilee qabdan koomentii jala kaa'a galatooma.